Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa karaa garaagaraa haala garaagaraa keessa teessanii sagantaa keenya kanaa hordofaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsan Makkooti. Sagantaa kanaa karaa reediyoo warra Wangeelaa tamsaasa dambalii gabaabaa meetir baandii 19 irratti dhaggeeffachaa kan jirtan akkasumas immoo karaa miidiyaa kallattiidhaan nu ilaalaa nu hordofaa kan jirtan hundumti keessan anaa dhufuun isiniin jedha. Sagantaan kun immoo nama baay'ee bira kan ni ga'uuf akkasin sheer gootan hiriyoota keessan illee gara sagantaa kanaatti akkasin affeertanan isin gaafadha. Sagantaa addaa qabannee jirra, keessummaa affeereen jira. Har'a dhimmi nuun irratti mari'annu waa'ee biyya keenyaa ta'a. Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa rakkoo siyaasaa keessaa ba'uu hin dandeenye walxaxaa ta'e keessa galeetu jira. Dhiibbaan keessaaf alaan mootummaa kana irratti ta'aa jiru daran jabaatee jira. Mootummoota wal ta'anii waa'ee rakkoo biyya keenyaaf kora ta'anii jiru. Mootummaan Ameerikaas immoo ejjennoo jabaaf ibsa jabaa akka baasaa jirutti dubbatamaa jira. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo qaba jedhu lama KFOf ABO'n filmaata dhufaa jiru irratti hin hirmaannu jedhanii ibsa baasanii jiru. Hoogganootni siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessa jiran lagannaa nyaataa eega jalqabaniitii har'a guyyaa 38ffaa lakkaa'anii jiru. Biyyi keenya maal keessa jirti? Garamitti adeemaa jirra? Dhimma kanarratti akka ibsa nuu kennaniif Profeesar Isqeel Gabbisaa affeereen jira. Profeesar Isqeel anaa dhufuu baga nagaan dhuftan. Anaa jiraatu baga nagaan nu eeddan. Guddaan gammadaa Profeesar Isqeel waamicha keenya kabajanii yeroo keessan isa dhiphaa keessa atuun sassatiin nuu laattanii asirratti dhiyaachuu keessanii fi guddaan isin galateeffadha. Amma gaa akkuma nama dubbadhee biyyi keenya walxaxaa siyaasaa rakkoo cimaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa lixxee jirti. Rakkoo kana akkamitti ilaaltu sin? Sirriidha. Biyyi rakkina cimaa keessa geessee jirti. Rakkoo biyyi hundumtuu hin qabaata. Guddaanis xixinnaanis biyya rakkoo hin qabaanne hin jiru. Rakkoo sana furmaatatti kennaa dhumatii baratti darbaa, jaarratti darbaa, yoo dadhabe immoo jalatti kufaadha deema. Kun waanuma seenaa siyaasaa addunyaa irratti mul'atudha. Yeroo baay'ee kan mootummaan dadhabees immoo injifannoo argachuu dadhabee rakkoo siyaasaa, rakkoo dinagdee, rakkoo adda addaa qabaatu hiikkachuu dadhabee jalatti kan inni kufu yeroo baay'ee tartiiba malee rakkoo gurguddaan wal duukaa yerootti dhufudha. Waluma duuka. Yookis rakkoo siyaasaa qabaata mootummaan. Yookis rakkoo dinagdee qabaata. Yookis immoo waraanatu alaatti dhufa. Yookis rakkoo hawaasummaa adda addaa jiraachuun hin mala. Hundumti isaa garuu walumaa galee al takka mootummaa irratti yoo dhufe keessaa ba'uun hin jabaata. Yoo keessaa ba'uudhaaf hin danda'u jechuudhaati baanillee garuu jabaa ta'uunsaa dhiibbaa gaaraa ta'uunsaa ifaadha. Waan biyyi Itoophiyaa kun keessa jirtu kan manatti fakkaata. Rakkoo gurguddaa tokkoonsaa iyyuu mootummaa laaffisuu kan danda'u garuu rakkoo baay'ee walitti yeroo tokko waan dhufee fi xaxaa keessa jirti jechuudha. Mootummaan xaxaa keessa jira jechuudha. Tokko maqaa dhoofteetta. Waraanatu jira. Sirriidha. Waraanni addunyaan fudhatee gara kaabaa keessa jira. Waraanni karaa lixaas waraanatu jira. Sudaaniidha wajjin waraanatu jira. Naannoo Benishaangul keessa waraanatu jira. Oromiyaa keessa kunoo waggaa 2 akka darbee hunduma keenyatu beeka waraanatu ture. Waraanatu hin labsamne waraana jedhamee akka Tigraay irratti hin labsamne malee naannoo gara lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa, darbee immoo kibba baha Oromiyaa bahattis waraana waan jedhamudha danda'u. Walitti bu'iinsi nima jira ture jechuudha. Gara naannoo kibbaa keessa waraanatu ture, waraanatu jira. Har'a kibbadha. Gurra Fardaa keessatti nama waraanni mootummaa akka inni du'e himamaadha jira. Waraanni jira. Kun hundumtuu waan mootummaan barbaadu jechuudha kan waraana fedhiidhaan kun jabina agarsiisa jedhee kan filatu hin jiru.
waraannis haa ta'u rakkoon kan biraa addunyaa biratti fudhatama dhabuun uummata biratti fudhatama dhabuun rakkoon dinagdee rakkoon siyaasaa adda addaa dhalachuun isaan kun mallattoodha anaaf akka ilaalchaatti akka mallattootti ilaala. Dhukkubi isaa akka biraadha jechuudha. Dhukkuba kana caalaatu biyya sana keessa jira. Balaan muddee jiru baay'eedha jechuudha. Mootummaan kamiyyuu kan inni turuudhaaf danda'u rakkoolee adda addaa irra gahees immoo furmaata itti kennuudhaaf kan inni danda'u mootummaadhaaf uummatni yoo irratti walii galee duwwaadha. Akkas jechuun aangoon uummanni tole jedhee fudhate sababa adda addaatiif tole jedhee fudhatee jalatti yoo bule malee humnumaan aangoon waan tursiisuudhaaf danda'an miti jechuudha. Rakkoo gurguddaan akkasii immoo dhufu ofii isaatiin duwwaan mootummaan keessaa bahuudhaaf hin danda'u. Gargaarsa uummataa barbaachisa. Uummanni itti dirmachuutu irra jira. Amma fakkeenyaaf gaafa waraanni Somaaleen Itoophiyaa waraante uummatatu itti dirmate. Uummatatu galaa kenneef. Uummatatu ijoollee isaa itti kenne. Uummatatu deeggarsa adda addaa godheef. Kun hin ta'u taanaan mo'uudhaaf hin danda'amu. Kanaaf aangoo karaa maaliyyuu haa fudhatu waa lama qabaachuutu irra jira mootummaan aangoo irra turuudhaafis rakkoolee gurguddaa biyya mudates furmaatatti kennuudhaaf waa lama qabaachuutu irra jira. Innis yookiis seeraan fudhatama argata. Seeratu aangoo kennee fi aangoo seeraatiin qabaa jedhee uummataan naa ajajamuu qabdu jedhee gaafachuu danda'a. Seeratu kenna waan jedhee fi uummannis seera jalatti buluudhaaf jecha yoo mootummaa sana hin fedhu ta'eyyuu mootummaa sana hin deeggaru ta'eyyuu seera jalatti buluudhaaf jecha. Biyya ati jirtu biyya ani jiru filannoodhaan mootummaan aangootti ol ba'a. Walakkaan hin fudhatu jechuun sagalee gaafa kennu walakkaa irra fooyyee kan argatutu aangoo fudhata. Walakkaan garuu kabiraadhaaf mormituudhaaf sagalee kenna. Haa ta'u malee ergi filannoon sun dhume booda inni sagaleen kenninis aangoo sana fudhateetiti jalatti bulaa jechuudha. So seerarraatii waan maddu yoo qaban mootummaan uummanni fudhatee bula. Yoo immoo seeraan hin fudhanne ta'e uummataatiif tajaajila adda addaa kennuu irratti ga'umsa agarsiisa. Dandeettii agarsiisa. Dandeettii bulchiisaatti agarsiisa. Fakkeenyaaf dinagdee guddisuudhaan dinagdee garmalee guddisuudhaan namni galiinsaa yoo guddateef mootummaan kun waa naa hojjetaa jira, karaa naa ijaaraa jira, bu'aa tokko naa buusaa jira jedheetiif fudhatama kennaaf. Yoo kana lamaan keessaatii hin qabu yoo ta'e seeraanis fudhatama seerri kennuuf yoo hin qabu ta'e yookiis ga'umsa agarsiisee effectiveness isa agarsiisee uummataatiif bu'aa buusu agarsiisee uummatarraatiitii eeyyama hin argatu yoo ta'e mootummaan turuudhaaf hin danda'u. Kuni seenaan siyaasa addunyaa waan hin agarsiisedha jechuudha. Kuni akkuma waliigalaati. Itoophiyaa keessatti maaltu ta'uudhaatti jira yoo jenne har'a lafa gahee ilaaluudhaa fi lafan ka'e yoo ilaalle mootummaan kufaatii bulchiisaatu irratti mul'achuu jalqabe. Waggaa tokko walakkaa yookiis waggaa lama iyyuu ta'uudhaan kan jiru kufaatii bulchiisaatu irratti mul'achuu jalqabe. Maaliifan kana jedhaa yookiis seerarraatii fudhatta. Mootummaan kun seeraan miti kan inni fudhate. Dawaawirraan dhaalladhe jedhee si jedhama mootummaan dhaalaan fudhatee jechuudha. Isas haa ta'uu jedhame yoo fudhatame mootummaa yookiis aangoo dhaalaan fudhate sana sirnaan hojiirra oolchaa hin turre. Seera cabseeti kan inni fakkeenyaaf daangaadhaa fi eenyummaa eegsisuudhaaf jedhee komishinii ijaarsi seeraa ala. Muudama kennate. Oromiyaa akka bulchuuf Affaariin warra bulchanii pireezidantii kan naannoo Amaaraas mootummaa achiitii muudanii ala maaliif filannoo naannootii kan pireezidantii naannoo kan ta'u malee mootummaa federaalaa kana keessa garuu irra hin jiru ture garuu gochaa ture. Ofiiti seera malee kan inni aangoo fudhate. Bilchineennaan akka seeraattuun dhaabbanne garuu seera malee kan inni dhaabbate seera caccabsaa ture.
Amma immoo ergi fulbaanni darbeetii garanatti fulbaana irratti aangoodhaan kan Adawaawiin dhaale inni jedhu yeroo isaa waan irra darbeetii ofiiyyuu seeraa ala jechuudha. Seeraa ala jechuudha. Kanaaf fudhatama heeraatiin qaba. Fudhatama seeraatiin qaba jedhee uummataan naa ajajami. Na gargaari jedhee gaditti bahee dubbachuudhaatiif hin danda'u. Mirga uummataa eegaa hin turre. Mirga namoomaa heerri biyya hin turre. Nama ajjeesaa, buqqisaa, ari'ataa, mana hidhaatti guuraa akka kanatti kan jiru. Sababa kanaatiif fudhatama heeraa hin qabu. Yookiis immoo ga'umsa agarsiisaa jetta. Ga'umsa agarsiisuudhaaf biyyi nagaadhaan buluutu irra jira. Itti gaafatame mootummaa jalqabaa biyya nagaadhaan bulchuu jechuudha. Namni biyyaa bahee, manaa bahee, hojii isaa oolee deebi'ee galuudhaa fi wabii qabaachuutu irra jira. Mootummaatu eegsisaa yoo kana ta'uu baate waan namni hundumtuu beeku. Maal mootummaan biyya kana hin jiruu jetta yoo namnillee wal lole tokko aangoo irratti agarsiisa. Maal mootummaan biyya kana hin jiruu jetta. Yoo mootummaan kana gochuudhaatiif ga'umsa hin qabu ta'e, ga'umsa agarsiisuudhaan danda'u yoo ta'e, namni lubbuudhaan bahee lubbuudhaan jiraachuudhaaf wabii hin qabu taanaan kana mirkaneessuuf mootummaan hin danda'u taanaan itti gaafatama isaa isa guddaa dhabeera jechuudha. Kanaaf ga'umsa agarsiisaa hin jiru. Biyya Itoophiyaa keessatti namni har'a nagaadhaan bahee nagaadhaan manattan deebi'a jechuudhaaf wabii tokko illee hin qabu. Guyyaa biyya waraanni jiru keessatti larobsan waraanni biyya sanaa kan mootummaan gartuu kan biraa irratti godhu miti. Gartuu isaa iyyuu hin beektu. Mootummaan ofii isaatiin kan federaalaa qabaa, kan naannoo qabaa, ofiis immoo qofa hidhachiisee kan inni hidhachiisee kan inni biyya keessa tamsaasu hedduudha qaba. Kanaaf eenyutu hidhatee eenyuun akka inni lolu hin beektu. Naannoo lixa Oromiyaa kana keessatti ofii ajjeesanii namoota meeqa ofii ajjeesanii ofii baankii zarafanii adda bilisummaa Oromootu godhe jedhu ijuma keenyaan argaa turre jechuudha. Ofiitu keessa jira waraana gartuu hin qabne keessatti dhaqanii biyyi sun deemu karaa nagaa ta'anii nagaan galuun biyya hin danda'amne keessa dhaqanii jiru. Akkuma lakkaa'amatu karaa lixa dhufeetii nagaa eegsisuudhaaf hin dandeenye. Maaliif ta'afu? Maaliif hidhattoonni baay'atu biyya kana keessatti? Yoo mootummaan akkatti nagaadhaan baatee galtu gochuudhaaf hin dandeenye gaafa sana namni ofii isaatiin of eeggachuudha jalqabaa jechuudha. Yeroo mootummaan itti gaafatama isaa guddaa sana gochuu hin dandeenye namatu gara sanatti ofii isaatiin of eeggachuu maatii isaaf qabeenya isaa eeggachuutti seenaa jechuudha. Sababa kanaatiif jeequmsa sodaa dhuma hin qabnetu nama keessa deemaa jechuudha. Kuni karaa itti gaafatama mootummaa isa guddaadha. Lammaffaa tajaajila mootummaan kennuu irra jira. Poolisiin, manni murtii, qaamni siyaasaa adda addaa, qaamni bulchiinsaa adda addaa tajaajila uummanni mootummaa irraa eeggatu yoo kennuudhaan hin danda'u ta'e namni maal jedha? Maal mootummaan hin jiruus hin jedhu. Haasaa afaanii miti kun. Yoo namni ittiin dhageessus ta'e tajaajila kennuu danda'u yoo ta'e mootummaan hin jiru jechuudha jalqaba. Kun mootummaa Itoophiyaa keessatti yoo ilaalle tajaajila barbaachisaa kennuudhaaf hin danda'u. Bakka adda addaatti caasaan mootummaayyuu caccabeeti kan inni jiru. Iddoo baay'eedhaatii humni adda addaa ofiisaatii of eeggachuudhaafis haa ta'uu mirgaafis falmachuudhaaf haa ta'uu biyya sana keessa lafti hidhattoonni hin jirre hin jiru. Mootummaan maqaan isaa as ala. Mootummaan Amaaraa naannoo Amaaraa lafa Tigraay irraa fudhatee anatti fudhatee humnaan irraa fudhatame anammoo fudhadheera kottaa humnaan irraa fudhataa kan jedhudha lafa kan jedhudha kan jiru. Mootummaan ofiisaatiiyyuu inni federaalaa isa naannoo ajajachuu hin danda'u. Isa naannootu federaalaa ajaja. Mootummaan naannoo Amaaraa federaalaanii Matakkal keessatti namoonni Amaaraa ta'an miidhamaniiru. Kottuuti yoo eeguudha baatte garuu anatu eegsisaa jedheeti ofiisaa itti galee ajaja kenna ture. Nama mootummaa federaalaa keessaati itti aanaa jedhamu. Itti aanaa muummicha ministeeraati kan jedhu Matakkaliin dhufee Matakkalitti nutu isin eega. Qubattoota Amaaraatiin nutu isin eega jedha utuu hin ta'in isinii qawwee kennineetiti isintu of eegaa jedheeti seeraa ala hojjetaa jechuudha mataan isaa iyyuu. Mootummichi mataan isaa of irratti hojjetaadha jira jechuudha. Tajaajila irraa eegamu gochuu dadhabee rabbiif jedhaati. Tajaajila irraa eegamu mootummaan uummata isaa nagaadhaaf tasgabbiidhaan bulchuu dadhabeeti naannoo
Matakkal seenee naannoo sana keessatti naannoo Amaaraati ala kan ta'e itti aanaa muummicha ministeeraatu dhufeeti qawwee isinii hirra. Qawwee isinii hirree isin akkuma of eegdan of bulchitan goona jechuudha. Kun mootummaan sun dadhabee oyguudha dadhabee ofiisaatii waa gochuudha dadhabeetiti shiftaa hidhachiisaa akka jiru gaheera jechuudha. Yoo dinagdee ilaalte mootummaan kan inni gochuun irra jiru immoo dinagdee guddisuu qabaachuutu irra jira. Namni nagaadhaan jiraachuu duwwaatu nyaatee buluudhaaf akka danda'u hojjetatee dhama'atee jireenya isaa mo'ee daldalatee qotatee jiraachuudhaaf akka danda'utti dinagdeen guddatu jiraachuutu irra jira. Nyaatee buluutu irra jira. Har'a wanti nuti har'a dhagahaa jirru dinagdeetu guddataa jira miti. Gatiitu gaheedhaa miti. Galiin namaa xiqqaate. Gatiin itti waa ittiin bitattu samii keessa ol bate. Namni waan nyaatu dhabee namatu mana fira isaatti seenee mana fira isaa keessaatii saamee lafatti nyaatutti ga'eetii jira. Namoonni biyya Itoophiyaa keessa jiran waan nama jedhu sirriitti waan beekanii fi mootummaan waan fedhe waan jedheef iyyuu mana keessatti mana isaa keessatti namni hundumtuu waan jedhu kana hin beeka. Nyaatee buluu dadhabee gaafa jirudha yeroo namatti irra jiru. Waggaa 2 guutuu waraana deemsisaa waan tureef qonnaa namni qotatee akka inni nyaatu gochuu gufuutti ta'a waan tureef isa qotate galchuudhaaf waan hin dandeenyeef waraanatu as keessaan sitti dhufa jedhee irraa dhorkaa waan tureef waan nyaatu lafa dadhabeetu jira. Magaala keessatti komaandi poostiidhaan waan buluuf sa'aatii 6 yookiin 12 akka jedhamu dhihuudhaaf gaafa jiru achirraa jalqabee bajaajiin hin dhaabbataa. Wanni nagareetu hundumtuu hin dhaabbataa. Manni nyaataa hin dhaabbataa. Suuqiin hin dhaabbataa. Bishaan illee bitachuudhaaf lafatti hin dandeenyedha. Sochiin hin jiru. Sababa kanaatiif waa'ee dinagdee miti dubbiin amma kan jiru. Dinagdee itti hadhiisnu karaatti madaalan baay'eetu irra jira. Namni nyaatee buluu lafa dadhabedha kan inni jiru. Egaan fudhatama yoo qabaate mootummaan yookiis karaa seeraati. Hundee bu'uura seeraatiin qaba jedheetiti naa ajajamaa jedhu uummataan. Yookiis immoo uummataatiif tajaajila barbaachisu kenneetti naa ajajamaa jedhaan. Namnis immoo waan qabeenya argate sana nagaadhaan buluu isaa fudhateeti toleegaa jedheeti mootummaadhaatiif ajajameeti bulaa jechuudha. Amma kufaatii dinagdeeti kan nuti agarru. Kufaatii bulchiisaati kan nuti agarru. Hunduma isaa walitti qabnee yoo ilaalle kufaatii bulchiisaarraan eegale amma garuu lafa inni gahee jiru daangaa mootummaa daangaa biyyaa eegsisuu lafa dadhabee gahee jira. Sudaaniin hamma barbaadu irraa fudhata. Kottuudha warri Tigraay akka hin baqanneef jecha kottuuti eegi jedhee kan itti hime muummicha ministeeraa Itoophiyaati. Sudaaniin har'a dhufee lafa hamma ga'u irraa fudhate nama hamma ga'u irraa barbaadu irraa ari'ee irraa ajjeese lafa sana qabatee lafi kun kan kootii kottuu na baase gaafa jedhu mootummaan Itoophiyaa lakkii daangaa koo dabartee cabsitee fudhattee dhuftee kan jechuudhaaf hin dandeenye. Ajajaan tuuta xiyyaaraa nuti kiiloomeetirii 200 irratti beeknaa gaafa balaan nutti dhufuudhaaf jedhu kanaa fi xilgoon samiirraati lafa buufna kan jechaa ture. Gaafa Sudaaniin lafarraa fudhatee kiiloomeetirii 40 Itoophiyaa keessa dhiqee fudhatee kottuu meenarraa fuudhittiin jedhu waa tokkitti gochuudhaaf hin dandeenye. Waraana tokko itti erguudhaaf hin dandeenye. Karaa Eertiraa sirriidha kan waamee galchee mootummaan Itoophiyaati. Waamee galchee naa bahi jechuu dadhabee jira. Addunyaan dhiibbaa kana gaafa inni itti godhu. Tigraayuma keessatti bulchaa jedhee namoonni inni yeroodhaaf ergate sun mataan isaaniiyyuu taanaan Amaarri naannoo kana keessaati bahe humni Amaaraa bahe. Eertiraan bahe malee bulchuu hin dandeenyu lafa jedhetti gaheera. Waamee galchee Eertiraa waamee galchee irraa naa bahii jechuu dadhabee jira mootummaan Itoophiyaa. Naa bahii daangaa koo keessaati naa bahii jechuu dadhabee jira. Mootummaan daangaa eeggachuu hin dandeenye mootummaa jiruudha jechuudhaatiif hin danda'amu. Kufaatii fudhatamaatu irra jira. Amma waan dheeressee dubbate. Fudhatama uummata biraati hin qabu. Mootummaan kufaatii fudhatama dhabuutu jira. Lammaffaadha kun. Sadaffaan tajaajila kennuun irra jiru. Mootummaan tajaajila uummataatiif kennuudhaaf hin danda'u taanaan namni nagaadhaan bahee galuudhaaf isa mirkaneessuudhaaf wabii ta'uuf hin danda'u taanaan mootummaan sun jira jechuudhaaf hin dandeessu. Mootummaan tokko addunyaa keessatti hawaasa
adda addaa addunyaas haa ta'u biyyootas haa ta'u mootummoota gamtoomanis haa ta'u warra kanaa wajjin wal dhageettiidhaan fudhatama qabaatee bulchuudhaaf hin danda'u taanaan mootummaan sun hin jiru. Kufaatii bulchiisaatiin kan eegale amma kufaatii mootummaatti galeera. Rejiim collapse inni jedhu sun tajaajila kennuu ni dadhabe sun amma kufaatii mootummaa state collapse lafa jedhu galee jira. Har'a eessa jira Itoophiyaan jettee gaafatte gaafa 1990 durarratti olaantummaa Serbiyaatiin oolcha jechuudhaan olaantummaa Serbiyaatiin jecha Yugoslaaviyaan naannoo Kroweeshiyaatti Bosniyaa Herzegovinaatti humnaanan bulcheetanii aangoo koo lafas qabadhee namas qabadhee jedhee fixuudhaan ni jalqabe suni waan inni ta'e been amma Yugoslaaviyaa wanti jedhan hin jiru. Karaa Yugoslaaviyaan baate sanarra daandii sanarra fagoo deemteetti Itoophiyaan. Karaa Yugoslaaviyaan irra ture waggaa 30 ture fagoo deemtee jirti Itoophiyaan kufaatiidha. Waan nuti amma argaa jirru kufaatii state collapse jedhan sana collapsing state jedhan kufaatii mootummaa isadha kan mul'ataa jiru. Itoophiyaa keessatti mallattoodha waa'een waraanaas waan adda addaa waan itti dhaga'uun barbaanne kan nuti dhaga'aa jirru mallattoo kufaatiiti jechuudhaaf hin jedhe. Mootummaan kun yookaan seeraan filatamee achi taa'ee kan seera qabeessa miti yookaan immoo hojii tokko hojjetee ilaa bu'aa kanan sii buusaa jira, ilaa nagaa keen eegaa jira yookaan dinagdee keen guddisaa jira, mootummaa jechaa jiru miti. Kanaaf karaa kamiinuu fudhataman qabu. Inni nuun argaa jirru immoo mallattoo kufaatiiti kan jedhu nutti himtan Profeesar Iskeel baay'ee gaariidha. Amma gaa rakkoo biyyattii keessatti uumamaa jiru laalchisuudhaan mootummooti wal ta'anii kora taa'anii jiru. Itti fufees immoo mootummaan Ameerikaa ibsa jabaa baasee jira kan jedhan jiru. Waan baay'eetu dubbatamaa jira. Mee kora mootummooti wal ta'anii taa'an kun qabiyyeensaa maali? Akkamitti hordoftan? Akkamitti ilaaltanii? Darbee immoo maal gochuu danda'a? Dhiibbaa akkamii fiduu danda'a? Profeesar Iskeel. Dhiibbaa akkamii fiduu danda'an jedhu dhumarratti itti dhufna garuu karaa sadii ilaallu waan kana. Dhiibbaa karaa alaa dhufu. Tokko mootummoota gamtoomaniiti. United Nations. Mootummoonni gamtoomanii kuni waan kan inni ijaarame dhaaba mootummoota addunyaa waan ta'eefi ofuma isaa isa mootummootaan ijaarame mootummoorratti ka'uudhaaf fedhii hin qabu yoomiyyuu. Erguma dhalatee hin of eeggata. Aangoo olaanaadha qaba biyyi tokko daangaa isaa keessatti waan jedhamuu fi isatti bu'uudhaaf hin barbaadu ture. Muummichi barreessaan kan mootummoota gamtoomanii ani nama Itoophiyaa bulchu sanatti itti dubbadheera. Kanaaf Eertiraanis Tigraayin hin galle, Tigraayis nagaadhaa, tasgabbiin deebi'eera, olaantummaan seeraa ooleera. Waan inni naan jedheef jedhe. Laal anatu jedhe jechaan jiru bara. Akka jedhe natti himeera sababa kanaatii fi Eertiraanis hin galle jedhee ture namichi sun. Har'a akkas jechaan jiru. Dhiibbatee dhufee nama silaatiiti dhimma biyya tokkoo keessa aangoo olaanaa biyya qabu, sovereignty biyya qabu jechuudha. Achi keessa lixee hin dubbadhu jedhu lafa dubbachuun dirqamatti ta'e gaheera jechuudha. Maaliif mootummoota gamtooman sana jalatti kan ijaaraman jiru warri agencies specialized agency warri jedhan baay'eetu ijaaramee jira. Isaan keessaa fi komishiniin mirgoota nama eegsisu sun Itoophiyaa keessatti namas erganii qoratanii naannoo Sudaanitti qoratanii ergii deebi'anii booddee duranii yaaddoo keessa galleerra jechaa turan. Amma garuu yaaddoo keessaa bahanii yakka waraanaatu Itoophiyaa keessatti raawwatameera kan isaan jedhan. Keessa dhimmee eenyutu raawwate ka jedhu sana addaan baafachuun nurra jira. Sababa kanaa fi seenuutu nurra jira kun dirqama gaafa jedhanii raawwatameera. Biyya Itoophiyaa keessatti waan mootummaan eenyuyyuu raawwachuun irra hin jirre. Mootummaas kan hin tatin hidhattoonni eenyuyyuu kan raawwachuun irra hin jirre raawwatameera. Namoota
civilian ta'an Eertiraan humni Eertiraa Itoophiyaa keessa seenee ajjeeseera. Ijoollee waggaa 13 ol jedhan Aksuum irratti akka inni ajjeese. Human Rights Watch, Amnesty International, Agence France Press isaan kun hundumtuu ragaadhaan deeggaranii CNN'n Maariyaam Dingilaat lafa jedhanitti namni 200 ol gorra'amuu isaanii ajjeefamuu isaanii agarsiisan. Amma ija baasee waan itti dhufee fi wanti kun waan Itoophiyaa sana keessatti naannoo Oromiyaatti waggaa 2 guutuudhaaf ta'aa ture. Lakkoofsa isaa ol guddisee Tigraay keessatti waan ta'eef mootummoonni gamtooman kun lafatti calluma jechuu hin dandeenye gahaniiru jechuudha. Namoonni Eertiraadhaa baqatan Tigraay keessa akka turan Eertiraan seenee namoota irraa baqate kaampii isaaniitti deemee kaampii keessatti ari'ee ajjeesaadha ture. Sababa kanaatiif itti gaafatamaan komishinii baqattoota addunyaa Higher Commissioner for Refugees kan jedhan inni dhaqeeyyuu ilaalee kuni rakkoo guddaadha. Namoonni baqatan kuni yaaduma keetiitiif qalbiidhuma keetiitiif si rakkisa. Namoota Eertiraa baqatanii Itoophiyaatti kooluu galan. Kooluu warra galan isaaniin waameeti ajjeesisee Abiy Ahmed. Kun egaa waan gamtooman addunyaa fudhachuu danda'an. Kanaan dura duudhaa hojimaata keenyaatii sanaaf hin dubbannu jedhanii warri yaadaa turan lafa isaan dhoksuudhaaf hin dandeenye calluma jedhanii turuu hin dandeenye gaheeraa jechuudha. Karaa mootummoota gamtoomaniitii fi caasaalee isaanii adda addaatiin yoo fudhatte namichi dheengadda muummichi barreessan dhihoo kanaa muummicha Itoophiyaatti dubbadheera kanaaf hin jiru nagaan bu'uutti jalqabeera. Namni jedhe sun amma inni iyyuu bahee kan Michelle Bachelet kan komishiinarii mirgoota namaa eegan kan isiin jette Itoophiyaa keessatti yakki waraanaa raawwatameera ka jedhu anis sirriidhaan nan deeggara lafa jedhu gaheera jechuudha. Inni achi gahuunsaa dhoksuudhaaf lafa hin dandeenye gaheera jechuudha kar tokkoon. Lammaffaan mootummoota dhuunfaadhaan yoo ilaalte Awurooppaan tureera. Awurooppaan amma gargaarsa maallaqaa irraa kututti ergii gahee akka gamtaatti ergii gahee tureera. Namas ergee nama Finnish Foreign Minister kan jedhu gamtaan sun ergatee namichi sun waan inni jedhee ergalee waan hedduu nama dhibudha. Tek Havisto jedhan sun kan inni jedhe yoo itti himteedhaan warra Itoophiyaatti rakkoo akkasii qabdu jettee warra mootii hooggantoota Itoophiyaatti yoo itti himtee amanuu hin barbaadanii dhugaa miti siin hin jedhan garuu amanuu warra hin barbaadan they are in denial waan ta'aa jiru amanuudhaaf fudhachuudhaaf warra hin barbaannedha jedheeti gabaasa isaa dhiyeessee gabaasa isaa irratti dhiyeeffatanii akka gamtaatti irraa kukkutuudhaaf wanni yakki waraanaa godhame kunis immoo akka qoratamuuf dhiibbaa gurguddaadha kan isaan godhaa jiran jechuudha akka gamtaatti. Akka biyyaattis immoo warri Awurooppaa Jarmaniin haa ta'u chaanselariin sun itti bilbiltee itti himteetti Abiyyitti. Amma immoo har'a immoo akka nagootti Ingiliziinis irraa kutuutti akka biyya tokkotti irraa kutuudhaaf gargaarsa kennamu irraa kutuudhaaf qaqqabdee jirti jechuudha. Ameerikaan akkasi. Ameerikaan mootummaan waan jijjiiramee as jiruu fi bulchiisni waan jijjiirameef kan Trump irraati gara Baayiden darbee waan jiruu fi isaanis lafatti calluma jedhan lafatti silaati beektaa isaan Itoophiyaa qabatanii Chaayinaa alatti hambisanii Afrikaattis deebi'uudhaatiif yaalaadha turan warri Ameerikaanii. Amma garuu isa gochuudhaaf iyyuu waan Itoophiyaa keessatti godhamaa jiru. Ajjeechaan godhamaa jiru. Gudeeddi godhamaa jiru. Saamichi godhamaa jiru. Qabeenya barbadeessuun godhamaa jiru. Kun hundumtuu walitti qabamee konshansiin yookiis qalbiin uummata addunyaa lafa fudhatu daangaasaa darbeetu jira. Sababa kanaatiif dhiibbaa itti gochuun sababa adda addaatiif Awurooppaan dhimma mataasaa qaba. Uummanni Awurooppaa waa'ee mirgoota namootaa kana irratti mootummaa isaa irratti akka inni dhiibbaa fidu hin beeku. Awurooppaan waa'ee Afrikaa waan akka gaariitti beekuu fi
Ameerikaanis dhimma mataasaa hin qaba. Garuu dhiittaan mirgoota namaa irratti gahu innis daangaa namni fudhachuu danda'u irra darbee waan jiruuf calluma jechuu hin dandeenye dhiibbaadha godhaa jiru. Dhiibbaa isaan godhaa jiran immoo kana warra Ameerikaa sababa adda addaa qaba. Sababa sana keessa hin deemu. Kan isaan jechaa jiran garuu warra Tigraayin bulchan warra irraa ariite wajjin nagaadhaanii fixuun sirra jira. Walitti dubbattee fixuun sirra jira. Ittiin jedhanii akeekkachiisaa wajjin itti himaadha jiru. Yoo diddemmoo waan jedhanis fakkaataa jiru. Yoo diddemmoo jedhanii waan dubbataa jiran yookiis gochaa jiran kan natti fakkaatu doonii gurguddaa destroyer kan jedhani destroyer kilaasiitu gara Sudaan dhaqee jira. Sababa maaliitiif Sudaaniin dhaqan? Lama doonii gurguddaa. Inni tokko destroyeriidha. Inni tokko immoo waan kan biraadha. Isa guddaa sanatu deema. Inni kun sirqtuudhaaf iyyuu nan danda'a jechuudhaani dhiibbaa akkasiillee dhiibbaa dippiloomasii duwwaatu hin ta'in dhiibbaa humnaallee irratti agarsiisaadha waan jiran natti fakkaata. Karaa dhiibbaa waan akkasii gochaadha irra jiru. Sababa adda addaa qabu kana kan godhaniif. Sababa isaanii hundumtuu waa'ee dhiittaa mirga namoomaa duwwaa osoo hin taane sababa adda addaa qabu dhiibbaa garuu irratti gochuudha. Baay'ee gaariidha Profeesar Iskeel. Amma gaamee waa'ee markaboota sanaa haa tursinu. Karaa dippiloomaasii mootummaan Itoophiyaa ammaa waan isaan godhi jechaa jiran jira. Nagaadhaan fixadhu warra waliin wal lolaa jirtu wajjin. Mirgi dhala namaa kun immoo inni dhiitamee yakki waraanaa inni raawwatame kun immoo haa qoratamu jechaatii jiru. Mootummaan Itoophiyaa kana yoo fudhachuudhaa baate dhiibbaa dinagdee isaan irra kaa'aniin hammam jiraachuu danda'a? Mootummaan kun mindaa hojjetaa kaffaluudhaa fi gargaarsa biyya alaa mootummaa barbaadudha. Amma biyyi Ingilizii yoo irraa kutee Awurooppaan yoo dhaabe Ameerikaan yoo kennuufi diddee akkamittiin hammam jiraachuu danda'a? Egaa rakkoon dinagdee isin sila kaastan akkuma jirutti ta'e waan nyaatan dhabuun kun akkuma jirutti ta'e hanqaaquu biyya alaatii import gochuun kun illee akkuma jirutti ta'e hammam jiraachuu danda'a? Lafa kaan yoo ilaalle waa'ee dinagdee Itoophiyaa kana yoo akkaataatti addunyaan dinagdee guddina dinagdee madaalu yoo ilaalle waggoottan baay'ee darban kana yeroo uummanni Oromoos haa ta'u sababa siyaasaatiitiif dhiibbaa siyaasaatii fi nurraa jijjiiramu Ihaadeg yeroo jedhee dinagdeen guddataadha ture biyya sana keessaatiiti. Dinagdeen hin guddata ture. Dinagdeen kun immoo akka jedhanii Finfinnee duwwaa keessattuu hin ta'in biyyuma sana hundumaa irratti guddataadha ture. Bu'aan dinagdichaa akka gaariitti uummataaf hin facaane waliin geenye jennee walitti muggurtuu dandeenya. Akka biyyaatti garuu waan ittiin madaalamu GDP isaa olaanaa guddataadha ture. Double digit inni jedhan suni hamma jedhan gahuu dhiisuu mala. Garuu World Bank, IMF isaan hundumtuu karaa mataa isaaniis ilaalanii akka inni guddataa jiru himaniiru. Guddachuu isaa immoo ijaanuun agarta turte. Namni Finfinnee beeku, namni magaalota adda addaa beeku guddinni jiraachuusaa ijaanuu hin agartaa. Karaatu jira, yuunivarsiitiitu guddataadha ture. Utuma dhiibbaan siyaasaa sun godhamu, utuu saamichi sun godhamu biyya keessa guddanni jira ture. San sila sisii dubbadhe ga'umsa agarsiisu sin jechuudha. Bara sanayyuu uummanni fudhachuudhaaf hin dandeenye. Bara sanayyuu dhiibbaa siyaasaa godhamu, ari'atamu, ajjeefamu, hidhamu, saamamu fudhachuuf hin dandeenye baruma sanayyuu. Amma garuu inni laa durii dhibbeentaa 10 olitti guddataa ture Itoophiyaan kan jedhamu suni barreen gaddaa 1.8 duwwaadhaan guddate. Barana duwwaadhaan guddatan guddatuyyuu jedhaniiti himaniiru. Sirriidha guddataan jiru. Akkuma sila jenne namni waan nyaatu dhabee jira. Waan nyaatu immoo kan inni dhabe waan facaafate galfachuudhaan dandeenye. Facaafachuudhaan hin dandeenye.
Amma Tigraay kan rakkoo guddaatti ta'e utuu wanni facaafame galuudhaaf asmaraan ala jiruuti waraanni jalqabee waraanni Eertiraa dhufee lafatti irratti gubuudha jalqabe. Rakkoon isaa waanuma lafarra biqiltuu lafarra jirtudha kan inni gubuu jalqabe. Naannoo lixa kana keessa ani dhaqeera argeera ija kootiin. Agadaan yoo dheeratee warra hidhattootatti dhufa ciiri jedhanii cirsiisaa turan kan achi wal guddataa jiru. Kan gahe galfachuu hin dandeessutti jechaadha turan. Akkuma sila jedhe tochootee daldalattee gurgurattee bitattee irraa buufattee hojjetaa hin turre waggaa lamaaf. Utuu kun jiru waraanni gara kaabaa eegatti. Waraanni kaabaa yeroo eegalu akka nama yaadu homtuu achiin dhufu jedhee yaada yoo ta'e namni gowwaadha bara. Naannoo Tigraay irraati albuudaa baay'ee dhufa ture. Albuudaan sun akkuma jirutti biyya alaatti ergama ture. Ji'a tokko keessatti $30 miliyoonii biyya alaatti kan fidutu dhaabbate. Hamman qabu sagaa mootummaan. Hammam turuu danda'a dinagdee cimaan kun irra jiru isatti jetteef. $30 ji'attiin argatu irraa citeera jechuudha. Waan biyya Itoophiyaa keessatti oomishamu kan Tigraayitti gurguramu harki 80 amma gara Tigraay irraati kan bitu hin jiru. Hin dhaqu. Kanaaf markaatoo keessaatii fi gara Tigraayitti wanti warri ergaa turani harka isaanii keessaa dhiqatanii bahaniiru jechuudha. So waraanni kun gatuma waraana ta'eef waan inni rakkisetu jira. Waraanni immoo yeroo baay'ee tola miti bara. Tola deema miti. Dhukaasni jira. Waan kun jira. Dhukaasa sana bituu sirra jira. Nama nyaachisuu sirra jira. Yuunifoormii itti kennuu sirra jira. Isa kana bituu dadhabee mootummaan Itoophiyaa hammam turuu danda'a jettee laan ammas na yaade. Isa kana bituu dadhabee nama waraana kan godhuuf dhabeetiti Ethiopian Airlines Turkiitti gurguree ittiin meeshaa waraanaa bitachuudhaaf itti deemaadha ture. Mootummaan Itoophiyaa. Liqaa baay'eetu irra jira mootummaan Itoophiyaa. Liqii gurguddaatu irra jira. Liqiinsaa bajata waggaa tokkootii ol ta'e. Liqiin Itoophiyaa irra jiru kan biyya alaatiitii fi baankota adda addaa irraatiin inni fudhate. Keessumaa Chaayinaa irraati kan inni fudhate. Isarratti bu'aasa dhalasaa kafaluu dadhabee mootummaan Itoophiyaa warra liqeessaniif sanaanii kadhatee maaloo naa dheeressaa jechaadha jira. Maaloo naa dheeressaa kadhataa jira. Kanaan dura Awurooppaa keessatti waa gurgureetitti liqeeffatu ture mootummaan Itoophiyaa. Har'a garuu kan itti liqeessu waan hin jirree fi liqii isaa baasuu dadhabee biyya alaati wanti dhufuudha danda'u qoricha haa ta'u uffannaa haa ta'u meeshaa adda addaa haa ta'u dadhabee simintoon illee biyya keessatti ga'uu dadhabee biyya alaatii fiduudhaatiif dirqamee jira. Kuni sababa duraanis mismaanejmentii dinagdeetii fi waraana irraati kan ta'edha kan kun dhufe. Isuma keessatti immoo bajatni mootummaa kan inni ittiin bulaa ture direct budget support jedhan isa biyya Ingilizii kun akkuma ati jette namni Itoophiyaa keessaati kan inni hojiinsaa baay'ee lafti inni itti qaxaramee hojjetu mootummaa irraati. Mootummaan immoo biyya alaatii fideeti gara 40% deeggarsa biyya alaatiin kan inni mindaa kafalu. Mindaa uummataa kan inni kafalu. Yoo irraati kutan Ameerikaan akka jiru yoo irraa kutan hin kutu jedhee yaalu maaliif rakkoo uummatatti fiduudhaaf waan deemuuf. Akka amma jedhan yoo irraa kutan kun isa bajataatiin nan jechaa jiru. Piroojeektii adda addaatiif immoo kan kennamu jira. Karaa fakkeenyaaf hojjechuuf kan kennamu jira. Yoo isa faayii irraa kutuu dhaqanii mootummaan Itoophiyaa dhimmi dinagdee kun irratti tuulamee keessaa bahuudhaaf hin dadhabaa. Dinagdee hin qabdu taanaan immoo gar tokkoon immoo waraana deemsisaa jirta yoo ta'e akkuma amma siin jedhe naannoo Itoophiyaa hundumaa waraana deemsisaa deemta yoo ta'e dinagdee sanaaf humna dhabuun humna waraana sana butteessi jalaati waan gatuufi yeroo sana dhagaa kana mootummaan dadhabee of irratti jiguu jalqabu. Inni irraa fudhatamuunsa dhiibbaa guddaa irratti fiduudhaaf hin danda'a. Garuu mootummaan Itoophiyaa keessaati mootummaan ofiin jedhee amma biyya bulchaan jira jedhu Tigraay keessaati Eertiraan haa ba'u jedhamee dhiibamee yoo Eertiraan bahe mootummaan sun 7 turu. 7 turuudhaaf hin danda'u. Rakkoo xaqa kana waan qabuufi turuudhaaf hin danda'u. Ammayyuu akka nama machaa'ee gatan taraadha jira. Ammayyuu
Embasii Itoophiyaa biyya addunyaarra jiran sababa adda addaatti kennee akkas nu godha akka nu gochuuf jedhu kan jedhu kaleessallee wanti miliqee bahe tokko agarsiisaadha jira. Waan qabu dhabee jira Itoophiyaan mootummaa. Waan inni gochuu danda'us waan jiru natti hin fakkaatu. Karaa itti furmaata geessu karaa waan qabu natti hin fakkaatu. Humna Itoophiyaan rakkoo isheen keessa lixxe keessaatii of baasuudhaaf dandeessu humna biyyi sun qaburra ergii darbeetii tureera. Sababa kanaatiif addunyaan iyyuu kan inni itti waywataa jiru humna isaatii ol ta'eera. Deebisuudhaaf waan danda'u natti hin fakkaatu. Egaa kufaatiin dinagdee fi mootummaan akkamiin kufaatii dinagdee kana keessatti lama bula inni jedhu gaaffii guddaadha. Liqaan biyya alaa mootummaa Itoophiyaa irra jiru tiriliyoonii 2 darbeera jedhama. Kana immoo deebisuu dadhabee jira. Kanaaf mootummaan yookaanis dhaabbati mootummaa Itoophiyaatiif liqeessu kana booda tokkoyyuu hin jiru. Gara fuulduraatti kan nama sodaachisu nagaa dhabiisa caalaayyuu rakkoo dinagdee isa guddaa biyya sanatti dhufaa jirudha kan jedhan jiru. Meegaasa kana yeroo biraa bal'inaan dubbanna. Amma mee gara siyaasa biyya keessaatti immoo hadeebinu dhiibbaa biyyootiin alaa mootummaa kanarratti godhaa jiran hamma tokko nu ibsitanii jirtu Profeesar Iskeel. Biyyi kun haala rakkisaa akkasii keessatti filmaatatti adeemaa jirti. Filmaata tun ta'in biyya kanaaf amma piraayoritiin kan kennamuun irra jiraatu nagaa buusuudha, waliigaltee tokko uumuudha. Warri jedhan jiru garuu mootummaan Itoophiyaa kana dhiisee deemaa jira. Kunis immoo karaa mootummoota dhaabbilee siyaasaa mormitoota irratti dhiibbaa guddaa keessumaa dhaabbilee mormitoota Oromoo irratti dhiibbaa guddaa fi yakka guddaa irratti hojjetaa jira. Kanaaf filmaata kana keessatti hin hirmaannu jechuudhaan KFOf ABO'n ibsa baasanii jiru. Amma dhaabbilee gurguddaa Oromoon qaba jedhu kana lamaanii kan hin hirmaachisne filmaatni biyya sana keessatti ta'uuf adeemu filmaata attamiiti bu'aan inni fidu maali? Profeesar Iskeel amma KFOf ABO'n hooggantooti isaa mana hidhaa keessa atuu jiranii waajjirri isaa cufameetu jiru miseensoti isaa bakka hundumaatti atuu isaan hidhamaa jiranii siyaas dhugumaan filmaatni biyyattii sana keessatti ta'e nagaan dhufuu danda'a? Filmaanni yookiis filannoon siyaasaa biyya kamittuu yoo godhame furmaata kenna jedhameeti yaada. Furmaata godha rakkoo siyaasaa yookiis rakkoo dinagdee yeroo na filadhaa jedhee duula godhu tokko rakkoo kanaa fi anatu furmaata kennu irra caalaa jedheeti miti kan inni duula godhu biyyuma kamii keessattuu. Kanaaf furmaata kennuu danda'utu irra jira. Filannoo inni kun hin danda'aa gaafeeti jetteefi hin danda'u jedhee jalqaba himuurraa furmaata attamiitu deemuudhaaf ture silaatis rakkoodhuma yeroo dheeraa seenaa Itoophiyaa keessaatii dhalate kana isa furmaatatti kennuudhaaf olaantummaa gar tokko abbaa irrummaa isa kana hundumaa Itoophiyaan faayila isaa cuftee gara demokraasiitti ceeti ka jedhutu abdiin ture. Isa immoo kan ceesisu silaatiiti filannoo kanatti ture jechuudha. Jijjiiramni adda addaa karaa seeraas, karaa dhaabbilee adda addaas, karaa uummataas, karaa hawaasaa, karaa dinagdee godhameeti dhumarratti filannoon ta'ee Itoophiyaan abbaa irrummaa sirna abbaa irree irraatiiti sirna demokraasiitti ceetiidha ture. Kana kan eegamaa ture. Malee filannoo akka Ihaadeeg gochaa ture 2005tti, 2010tti, 2015tti godhee isa miti kan eegame. Kan eegame filannoo bilisa ta'e, filannoo haqa qabu, haqa qabeessa ta'e, filannoo dorgommiin keessa jirudha kan gochuun irra jiru. Bilisa jechuun filuudhaafis, filatamuudhaafis dhiibbaa tokko malee filachuu danda'utu nurra jira ture jechuudha akka uummataatti. Madaabaraan sii kennaa yoo madaabaraa sana sii kennu sana yoo itti sagaleen allaatti taate sagaleen dhaadhaaf hin kennitu yoo taate siin kennu yoo ittiin jetta ta'e inni bilisa miti jechuudha. Filannoo bilisaa ta'uudhaaf hin danda'u ture jechuudha.
filatamuudhaafis nama bilisa ta'uutu irra jira namni sun. Ergamaa ta'uun irra hin jiru. Qalbii ofii isaatiitiin waaqa sodaatee seera sodaatee hojii uummataa kan hojjechuu danda'utu filatamuutu irra jira jechuudha. Dirreen isaas dirreen itti dorgoman sun bilisa ta'uutu irra jira. Akkas jechuun dubbachuudhaafis yaada kee uummatatti dhiyeeffachuudhaafis miidiyaan bilisa ta'uutu irra jira jechuudha. Kun hundumtuu Itoophiyaa keessatti hin taane. Itoophiyaa keessatti bilisa ta'uudhaafi itti deemaa adeemsatti tokko jalqabee isa balleessuudhaaf hojjetaa ture biltsiginnaa. Bilisa miti jechuudha. Boordiin filannoo dhiibbaa siyaasaa irraatii bilisa ta'uun irra jira. Boordiin filannoo suni gartuudha. Gartuudha qaba. Warra kaan immoo sodaachiseeti kan inni achi keessa jiraachisu malee kan dhuguma kun hojiidha jedhee wajjin jiraatu hin jiru. Hojii isaanis agarree irra gammaatti. Gar tokkoon biltsiginnaan utuu walgahii isaa hin godhatiin akka paartiitti qaama seeraa ta'eetu jiru. Adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko walakkaa itti rakkate. Kanaaf bilisan turre jechuudha. So bilisan turre. Haqa qabeessa ta'uutu irra jira ka jennee mootummaanii fi paartiin dorgomu adda ta'uutu irra jira. Amma biltsiginnaaf mootummaan tokkodha. Biltsiginnaan konkolaataa mootummaa, galma mootummaa, walaaballii mootummaa waan barbaadu hundumaa mootummaa irraa fudhatee ittiin dhimma ba'a. Inni kaan immoo isa kanayyuu godhachuudhaaf hin danda'u balballi isaa yoo irratti cufamaadhaati oolaa jechuudha. Akkuma hin hojjennetti iyyuu balballi irratti cufamaadhaati oolaa jechuudha. Uummata sassaabdee yaada kee uummatatti himuudhaaf danda'us irra jira. Hin dandeessu jedhan gaafii koovidiidhaaf jedhu ofii isaanii garuu nama meeqa waamanii bulchiisa mootummaallee waamanii leenjiidhuma kennaa turan ergii gaafa jalqabanii waanuma adda addaa irratti leenjii Oromiyaadhuma takka jirutti waa'eedhuma leenjiirra kan irra ture. Leenjiidhuma jechuun sammuu dhiquudhaaf haqa qabeessan turre siin jechuudhaaf hin jedhe. Inni kaan immoo bifisaa kan hin ta'uun irra ture morkiin kan keessa jiru jiraachuutu irra ture. Mee iddoo ka biraa hadhiisnu walumaa galatti kun bilisas hin turre haqa qabeessas hin turre jechuudhaaf hin dandeenya Itoophiyaa keessatti. Oromiyaa keessatti garuu maqaa dhoofteetta. Lafa ABO'dhaaf KFO'n hin jirre keessatti ABO'dhaaf KFO keessuma ABO ergumanni biyyatti galeeti seeraanis seera malees dararaa ba'anii waajjira isaan yoo saaqqatanii irratti cufaa. Amma immoo nama dorgomu nama 1,000 gararraa kan dorgomu siin jedha. Deeggartoota miti yookiis miseensota ABO miti kan hin jechaa jiru. Kan isaan irraa ajjeesanii waraabessatti kennan miti. Dorgomanii filannoo keessatti kan dorgoman 1,000 gararraa hidhanii waajjira 200 gara 200 irraa cufanii waajjiruma isa muummee isa Finfinnee keessa jiru iyyuu ittiin seenanii poolisiidhaan irraa dhorkanii irraa fudhatanii deeggartoota sagalee kennuudhaan danda'an mana hidhaatti naqanii kumaatamaan kan lakkaa'amu naqanii hoggantoota isaanii akka jiranitti kora giddu galeessaas kora hojii raawwachiisuu keessas kan jiran akka jirutti mana hidhaatti naqanii amma Abdii Raggaasaa waggaa tokko gararraa sababuma maaliitiif kan inni keessatti rakkataa jiru Abdii Raggaasaa sababa maaliiti? Tigraay wajjin isatu wal argee jedhaniiru. Okay, amma ka TPLF dhumeera. Maan baane akka kanaanii gara filannootti deemanii filannoo isa eegame gochuudhaaf hin danda'amu. KFO'nis taanaan hoggantoonni isaanii akka isaan amma dubbataa jiran waajjirri irraa cufame 100 ol namoonni isaan kaadhimamtoota dorgomiidhaaf isaan filatan mana hidhaatti irraa naqanii sababa kanaatii fi akka isaan qooda hin fudhanne gochuudhaaf waan isaan itti deemaa turanii filannoo jechisiisuudhaaf hin danda'u. Garuu har'ayyuu waan dhaga'e lakkan ammoo manni dhaga'uutu irra jira. Har'ayyuu waan dhaga'e ABO'tu hin ta'in KFO ammayyuu ofitti qabuudhaaf hoggansa isaanii keessaa 1-2 ofitti qabanii maaloo itti seenaa jedhanii kadhataa akka isaan jiranidha. Isaan hin yaadne KFO'n illee keessaa bahaa jedhanii kan isaan barbaadan irraatii hiinaa nama 1-2 garuu KFO'nis keessatti qooda fudhateera jechuudha jecha garuu KFO'tu dura bahee
keessatti qoodan fudhannu ittiin jedhe kun baay'ee akka isaan naasisan dhagahaa jira. Isaanuu nahaniiru. Isaan hundi warri bilchiginnaayyuu osoo kaafa'uun keessa jiraate dorgomnee moone jechuudhaaf hin danda'u. Amma garuu wajjin dorgoman. Eenyumaa wajjin dorgomaniitti mo'annee jechuudhaaf hin danda'u. Kuni akka jirutti ilaaltudha. Duratti filannoon humti abbaa fi dheeyyuu ta'uudhaaf akka danda'utti nagaadhaaf tasgabbii jiraachuutudha. Namni gadi bahee galuudhaaf kan hin dandeenye. Nama ani itti dubbadhu guyyaa guyyaadhaan fuudhanii gaaf tokko Ambootii fi nama fira akka firaati jedhu Amboodhaa fuudhanii dhaqanii ajjeesanii achumatti awwaalan. Hin baafna. Maaliif eenyu akka awwaale waan beeknuuf. Akkas gochaa bahanii kanatu gara filannootti deemnaa biyya jeeqame. Kana maaltu barbaada? Ergii bilchiginnaan dhufe biyyi sun biyya waraanaa taate. Ergii bilchiginnaan dhufe biyyi sun biyya beelaa taate. Ergii bilchiginnaan dhufe biyyi sun biyya jeequmsaa taate. Ergii bilchiginnaan dhufe biyya waraanaa ta'e. Ergii bilchiginnaan dhufe addunyaa fuulduratti biyyi kun qaanofte. Filannoon keessumaatiiti warra mootummaarra jiran filannoon yeroo ta'u warri dorgommii keessaa qabanii utuu isaan hin filatamin irra sitti fooyya'ee jira jettee uummata gaafatta. Dinagdeen kee fooyya'eera. Nagaa argatteetta. Siyaasni kee gaarii ta'eera. Maatiin kee barataa jiru. Jireenya kara gara fuulduraatti abdii kan qabu qabaa yoo jettee gaafatte uummata. Bilchiginnaatu itti filatama. Karaa maalii? Amma bilchiginnaan maal nuu kennuudhaaf siin jedha. Amma namni waan nyaatu dhabeera bilchiginnaan garuu kaffitaarra jirraa siin jedha. Kana keessatti haa filatamu jechuun hin danda'amu. Kuni waan akkasii Itoophiyaa sana keessatti dha. Anaafi filannoon yeroo ammaa waa'ee filannoo haasa'uun yookiis addunyaa kanarra hin jirtu. Yeroo itti waa'ee filannoo haasa'uuf miti. Yeroo attamitti biyyattiin walitti qabattee tokko taatee nagaa buufattee tasgabbiidhaan jiraachuu dandeesse. Namnis waa nyaatee bulu bahee galuu attamitti danda'a kan jiru gaaffiin lubbuudhaan jiraachuuti malee waa'ee filannoo miti. Yeroo filannoo miti wanti kun itti yaaduun isaanii hin oolu fudhatamu waan qabu garuu hin ta'u. Rakkoo siyaasaas hiikumsa waan hin kennineef furmaata tokkittii waan hin kennineef filannoo gochuu danda'u gaafa sanatti. Bullee isaa garuu rakkoodhuma sanatti itti deebina. Sababa kanaatiif akka hin jirrettuu lakkaa'uu dandeessa filannoo sana jechuudha. Baay'ee gaarii gootanii nuu ibsitan. Mee ammoo waa'ee hidhamtoota siyaasaa hoogganoota siyaasaa Oromoo warra mana hidhaa keessatti laguu nyaataarra jiranii haa dubbannu Profeesar Isqeel. Har'a guyyaa 38 lakkoofsisan hoogganootni siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessa jiran laguu nyaataa eega jalqabaniiti. Mootummaan kun waan dhagaa jiru hin fakkaatu. Wanti kun garamitti adeemaa jira. Egaa isaan mana hidhaa keessa jiru mirgi isaanii irraa sarbamee jira. Wanti isaan of harkaa qaban lubbuu isaanii fi ofii isaaniiti. Kanaaf isa qabsiisaniitu ittiin qabsoo kana fuulduratti adeemsisaa jiru, finiinsaa jiru jedhame akkasittiin ibsama. Yeroo akkasii kana Oromoosa ala jiru irraa maali kan eegamu? Isa mana hidhaa hin jirre irraa maaltu eegama? Mee asirratti yaada keessan naa kennaa. Gaariidha. Inni waanuma hedduu nama gaddisiisu. Mana hidhaa kan jiraniifis waa balleessanii miti. Gaafa Hacaaluun du'ee waajjira OPDO Finfinnee keessa jirutti qabamanii Baqqalaafaan gaafa isaan qabamanii intalli Baqqalaas ilmi Baqqalaas wajjin qabamanii hidhanii yaadatta. Amma maal godhan isaan? Warri siyaasa keessa jiranis morkatoota siyaasaati jechuu dandeessa. Ijoolleen garuu gatuma abbaan isaanii nama siyaasa keessa jiru ka ta'e kan fuudhee hidhuudha bilchiginnaan. Hidhaa duwwaa miti. Akkaawuntii baankii isaanii kan ijoollee kan irratti cufe hagaadhaatti irraan banama. Qabeenyi lamma yoo Baqqalaa Garbaa yakkeeraa jedhamee himatame konkolaataan isaa maaliif maatiin itti dhimma bahan konkolaataa isaa maa hidhama?
akka maalii hojjete konkolaataan? Maatiin maal godhan? Haati manaa isaa maal goonaanidha kan maallaqa isheen baankii keessaa qabdu akka isheen hin baafanne akkaawuntii kan irratti cufan maaltu godhame jedhameeti. Kanin kana jechuudhaaf barbaade silumaayyuu waa'ee dhumte hidhaadhuma kanaayyuu hedduu waan nama gaddisiisudha. Ijoolleen isaanii ijoolleen baqqalaa keessaa mana hidhaatii fi mana gidduutti deddeebi'anii guddatan. Ka'ammaa miti waggaa kana darba mana hidhaatii fi mana gidduu deddeebi'aadhaan guddatan. Akkasitti guddatan. Jireenya kan ijoolleellee kan irraa balleessu. Abbaatu morkii siyaasaa keessa naa wajjin galee kan jedhu. Sababni kana sitti muufan qaba. Uummanni dhaggeeffatus kana hubatuutu irra jira. Nama isa yakkame jedhamee siyaasa keessa waan jiru duwwaa otoo hin ta'in maatiillee kan irraa hambisan miti. Kajawaar eessumni isaa adaadaan isaa obbolaan isaa meeqa akkaawuntiin isaanii irraa cufame eessumoonni wasiilonni isaa lama wajji hidhaman gatuma fira ta'an firooma waan ta'aniif fira jedhanii nama wajjin hidhani torban ji'a tokko ji'a lama hidhaniitti irraa gadhiisan garuu firallee kan irraan hambisnedha. Fira kan irraan hambisnedha. Warra kan keenyaa duwwaa miti akkuma fakkeenyaatiif kana haa hubatu uummatni. Namoonni naannoo Tigraay fakkeenyaaf Itoophiyaadhaan ergamanii Sudaaniin deeman jiru. Hagalanii jedhan. Galuu qabu Tigraayotuma waan ta'aniif jennaan mootummoonni gamtoomaa mindaa kafaleef. Mindaan suni doolariidhaan kaffalameef. Mindaa sana qabatanii Finfinneetti galan. Akka mindaa sana baankiitti hin galchine Tigree waan ta'aniif irraa cufameera akkaawuntiin. Mindaa isa kana qabatanii mana gaafa dhaqan warri tikaa mana dhaqanii doolara sirratti argamee jedhanii doolara sanarraa fudhatan. Itoophiyaatu erge mootummoota gamtootaatu kafaleef eessa akka dhufe hin beekamu gatuma irratti cufee akka isaan baankii hin galchine irratti cufee seeratti baasee waanuma isaan hojiidhaan argatan irraatii saamee mootummaan beelaan fixaa jira. Maaliifan kana hundumaa hime? Maaliif sababa kana hundumaa himeef? Mootummaan biltsiginnaa kuni mootummaan isheen ittiin ijaaramte paartiittis mootummaanis waanuma namichi muummichi ta'edha. Inni immoo miliyooniin hadhumu malee Itoophiyaan homaa hin taatu gaafa siin jedhu hin na'u hin rifatu. Namni miliyooniin yoo du'e dhimma isaa miti hin na'u rifaatuu hin qabu. Wajjin hin dhalanne rifaatuu hin qabu hin rifatu. Diinni kee yoo ajjeefame yoo agarte ija kee hin agarte rifaatuu namummaa qabda yoo taate yoo si keessa jira ta'e qalbiin si keessa jira yoo ta'e hin rifatu. Rabbitu si keessatti uume rifachuu sana namaa oo'uu rabbitu si keessatti uume hin qabu inni isa hin qabu. Hin godhuudhaaf aangoodhaaf godhaa miti hin qabu wajjin hin uumamne du'eera keessatti. Hillinaan jedhan conscience inni jedhan inni ati hamaa tokko yeroo agartu ati naatuuf naata tokko irratti hin na'uu hin danda'u. Maaliif kun godhamaa jetta miti namni baay'een dubbata akkamittiin namni amma kana nama ajjeesaa akkamitti ajjeesee waraabessatti kennaa akkamitti fuudhee akka kitfootti nama kukkutee gataa jetta hin nahuudhaa fi qalbii sana hin qabu hin nahu. Tokkitti rifaatuu hin qabu. Miliyooniin yoo du'e iyyuu Itoophiyaan garuu hin hafti jedha. Homaa tokkotu shishin jedhe. Homaa tokkotu hin dhagatin akka kanatti dubbata. Itoophiyaatti qaxxalaallachi miliyoon 2 miliyoon dhibootu siin jedha. Hin jiru keessatti ilaalaa siin warri duukaa buutan. Yoo nama tokkoof hin oo'itu taate kun kan warra wangeelaati. Kan warra wangeelaati. Obboleessa isa keessa si jiru. Jaalladhu si jedha wangeelli garuu rifaatuu iyyuu hin qabduuf yoo taate eenyuuf rifatti. Kanaaf warri kan keenya warri Oromoo kun uummata isaaniitiif jedhanii hamma du'aatti deemuu isaanii ani nan dinqisiifadha. Fakkeenyas ta'uudhaaf akka nuti callumannee hin teenyeef uummanni keenya salphateera jedhu inni
mata duree mataasaa danda'e waan ta'eef ittiin deemu ummanni Oromoo garuu salphateera. Ummanni Oromoo garuu faffaca'eera. Bilxiginnaan faffacaasteetti. Dammaqaa Mokonnintu Amboon dhaqee Amboo የኦሮሞ ፈርጥ የኢትዮጵያ መሰረት ሸዋ ሁሉ የኢትዮጵያ መሰረት ሲንጀ ማል ጀቹudha. Maaluma jechuudha akka jechuun inni kaanoo hundee Itoophiyaa miti. Wallagga immoo miti jechuudha. Arsiin immoo miti jechuudha. Gujiin immoo miti jechuudha. Warra akkas jedhee ganda alaatiitiin diina nutti waamee kan akkasii dubbatu rifaatuu hin qabu. Rifaatuudhuma yoo keessattuu hin dhalanne. Sababa kanaatiif hamma isaan fagoo deeman kana argine. Nuti maal gochuu qabna natti jette Oromoon tokko wal dhaggeeffachuu qaba. Lama wal dhaggeeffachuu qaba. Wal dhaggeeffataa jiru Oromoon. Nutti agarsiisaa jiru garuu isaan akka wal dhaggeeffachuun wal dhaggeeffannee walitti dubbannee akkuma Oromoon godhu seera tokko tumannee yaada tokko jalatti hiriiruu nu barbaachisa jalqaba. Yaadatu nu faffaca'eeramu. Baay'ee faffaca'eeramu inni Oromoo. Yaada tokko jalatti yaada bilisummaa jalatti deebi'uudha qaba. Wal dhaggeeffatee yaada tokko jalatti hiriiree wal gurmeessee qabsootti gala malee naannoon Oromoo tokko salphatee naannoon Oromoo kan biraa kan ulfaatu karaan sun hin jirtu. Karaan sun hin jirtu. Kana irratti garuu waan hin jechuu barbaadu warruma amma lubbuu isaanii kennanitti deemaa jiranii nama rifaatuu hin qabne nama du'a keessan barbaadu waan akkasiin duutan akkasiin baddan kan barbaaduu fi waan inni barbaadu hin kenninaafi. Waan inni fedhu hin godhinaafi. Hidhiilleen xuuxxatu inni. Biltsiginnaan hidhiilleen xuuxxatu. Hin xuuxxatu. Guyyaa 38 nyaannetu jedhamu xirniqqi gootanii yoo nyaattanii jedhee nama dubbatudha. Hin qabu laa waan kana jechaa dha. Hin jiru keessa hin jiru. Hin jiru hadoodeera keessaa. Ifti waaqi keessa kaa'e hin jiru keessa. Ifaatuun waaqi keessa kaa'e hin jiru keessa. Kanaafiti biyyi sun dhumaa jirti. Miliyooniidhaan yoo dhumteyyuu Itoophiyaan itti fuftiin kun anumatu aangoo irratti turaadha. Sababa kanaatiif isaanittuu himatuun barbaadan. Warruma keenya, warruma firoota keenya isaanittuu himachuun barbaadan. Isaan yoo na dhaga'u ta'e. Ustaazii sitti ergine, qeessota sitti ergine, manguddoo sitti ergine, dubartoota sitti ergine. Nuti du'uudha barbaannaa kaayyoodha qabna kaayyoo keenyaaf duunaadhaan isin dhageenya isin hubanne ummannis isin hubate lubbuudhaan nu jiraadhaa. Lubbuudhaan nu jiraadhaa. Yoo lubbuudhaan jiraattan abdiin Oromoo ol ka'a malee yoo isin lubbuudhaan hin jiraanne dadhabbii duwwaadha kan nu ta'u. Kanaafi anumtuu itti iyyachuudhaan barbaada asumarrattuu lubbuun nu jiraadhaa. Lubbuu baraara. Uummata Oromootiif kanadha kan jechuu barbaada. Ergaa guddaadha kan isin dabarsitanii Profeesar Hisqeel lubbuun nu jiraadhaa yoo jiraattanii saba kanaaf bu'aa buustu ergaa guddaadha. Egaa Profeesar Hisqeel waan baay'ee mari'annee ibsa guddaa barumsa irraatii argamu guddaa nu laattanii meegaatu sagantaa keenya hin golobiin fuulduraa wanti hafe yoo jiraate ergaa saba keenyaaf dhaggeeffattoota sagantaa kanaaf dabarsuu barbaadan yoo jiraate daqiiqaa yertuun isinii kenna. Waanuma gabaabduu tokko uummata Oromootti kan himuu barbaadu. Amma wanti nu hafe hin jiru. Oromummaas nurraa saaman. Lafas nurraa saamaa jiru. Oromiyaas isinii caccabsin iddoo 8tti nuun jechaa jiru. Sabboonummaa wanjala godhaniiru. Oromoo sabboonaa ta'uun diina mootummaa godhaniiru. Kan amma dhufaa jiru karaa amma jiru irra yoo itti fufe salphina Oromoo. Oromootu akka Oromootti baduudhaaf adeema. Kanadha kan deemaa jiru. Kanatu deemaa kanadha kan isaan nutti himaa jiranis. Ifaa ta'uutu irra jira. Yoo lafa hin qabdu taate lafees hin qabdu. Yoo lafa hin qabdu ta'es lubbuus hin qabdu. Yoo lafa hin qabdu ta'e dachiis hin qabdu, biyyas hin qabdu.
Yoo biyyan qabde ta'e hin jiraattu jiraachuu hin dandeessu. Waan amma dhufaa jiru, wanni uummata Oromootti dhufaa jiru salphina uummataa duwwaa miti. Ani Oromoodha jettee akka waggaa 3 darbe irratti boquu ol qabannee mataa ol qabannee Oromummaa keenyatti boonnee jiraataa turre akka sanatti jiraachuudhaaf hin dandeenye. Sirna Minilik ijaare, sirna Haayile Sillaaseen nurratti gadi horde achitti isin deebisnaadha kan isaan jechaa jiran. Kun Oromoo tokko irratti iyyuu nama Oromoo of kabaju dhugaas argee dhugaadha jechuu danda'u. Kan horiin bitame miti. Kan garaaf jiraate miti. Kan amma biyyaanaati galanii Oromoo naannoodhaan arrabsaa bahantu isaantu amma wattaadara 4, 5, 6, 7 eegameeti deemaa jira. Waan eeggattu hin qabdu bilchinnaa irra jechuudhumaaf hin jedhe. Filannoos jedhi, waaqa biraas jedhi waan eeggattu hin qabdu. Karaa nagaa, karaa seeraa, karaa maaloo godha jechuu inni kunis isas waan eeggattu hin qabdu. Waan karaan ati falmachuu dandeessu hundumtuu sirratti cufameera. Waaqas kadhatee inni kadhatu sirna amajaajii kan nutti ta'e kana nurraati kaasee akka kadhatu. Inni beeku hundumtuu karaa beeku qabsoo isaatti ba'u lafa beekutti yoo kana ta'uudhaa baate balaan uummata Oromoo irratti dhufuudhaan deemaa jiru kun waan mirga sirraatii fudhatee mirga sirraa mulqee deemu duwwaa osoo hin ta'in Oromummaa sirraa fudhatee Oromiyaa sirraa fudhatee Oromoo ta'uu si dhorkatee akkasitti gabrummaa jalatti si deebisuudhaaf deemudha. Filachuudha. Filatuudha. Yookiis gabrummaadha yookiis bilisummaadha. Yeroo filatan garuu geesseetti uummata Oromootiif jechuudhumaaf hin jedhe. Profeesar Isqeel Gabbisaa yeroo keessan nu laattanii ibsa bal'aa maree bal'aa waan sagantaa keenya kanarratti gootaniif maqaa dhaggeeffattoota Harri Miidiyaaf reediyoo warra Wangeelaatiin guddaan isin galateeffadha. Egaa gara fuulduraattis akkuma kanaa akkasin dhuftanii lafa barbaachisaa ta'etti ibsa nu laattan barumsa nu laattan nan amana. Guddaa galatoomaan isiniin jedha Profeesar Isqeel. Galatoomaa fi irraa geessaniif.